مخلوق مدنا بريمة تلاقتمو سيدي هي نفس هنا يشتاق شراتو كتمو جنة يانتو قربي سندوهم قدي Fatiyaa Baharii Saayidoo walitti araarsee Saayidoo jechuun nama cimaa nama jabaa asiin durallee dubartii abbaa manaatiif haadha manaa mana hidhaa wal galchanii murtee walitti murteessanii maal jedhaniidhaan Saayidoon fite walitti araarsee jechuudha. Baharii Fatiyaa walitti araaramutti immoo namoonni hedduun gammadanii jiranii anillee akkasuma gammadee jira hedduu takka gammadee alhamdulillah rabbil aalamiin asumaan Saayidoo Itu tak kanu galatomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu akkam naga keessani. Ummata qashti. Jira jirtu akkam naga fayyaa qabdu. Jajjabaattu. Har'a viidiyoo addaa nuti isiniif qabanne Saayidoon Baharii fi Fatiyaa walitti araarsuu irratti hedduu takka gammanne baay'ee gammanne alhamdulillah rabbil aalamiin. Maaliif yoo jettanii ilmi namaa kun bari umrii guddatu irra sammuu guddachuutu caalaa. Saayidoon dhuguma jaarsa jechuun jaarsa jabaadha. Achi keessa jaarsonni hin jirtu otoo hin taanetti Saayidoon nama sammuun isaan bal'aate jechuudha. Dhugumatti asiin durallee yoo kan yaadatan ta'e Sa'aadaatu yookiin abbaa manaa isii akkasumas duba isii gatee dubartii biraa fuudhee sanillee kan namni hundi Sa'aadaa dadhabee bulloo shawuu jedhan sun immoo diigaa malee ijaarsa hin deemu jechuudha. Bulloo shawuu nama Yaman keessaa nama jaarsaaf jaartii waliin dha'u keessaa isa tokko fuusisu isa diigus isa jechuudha. As keessatti Fatiyaan waa dubbattee jirti. Waan nama kolfisiisu dubbattee, waan nama jibbisiisu dubbattee. Namoota bultii isii diigaa jiran ibsitee jirti jechuudha. Asuma maal dubbachuun dhufe dhuguma dubbachuu namni jireenya namaa diiguu boru diigama. Dhugaa Saayidoon har'aa iddoo takka galatoofadha. Dhugumatti namaaf dhaabbata jechuun haalumti inni itti dhugumatti kabaja guddaa qaba. Namnis akkasumatti isa kabaja. Fatiyaan bil jettee turte. Baharillee ammaan argitan amma ilaalii fuudha. Fatiyallee ammaan argitan hin barbaadu Baharii jechaa turte. Waan nama jaalu. Garuu alhamdulillah rabbil aalamiin. Saayidoon dhugumatti koomantiin hedduu barreeffama. Maal anuu jedheen jira. Maaliif jaallitta Saayidoon? Jara kanatti maaliif laaltaa? Maaliif viidiyoo asiin dura hojjete irratti waan argee ture. Garuu Saayidoon immoo akka ijaarsa malee diigaan beeknee fi arsicha jaarsa biyyaa arsii ka qabdu amma Yaman keessaa manguddoon Saayidoodha. Otoo manguddoonni kun hin jiru maaliif namni kun yuutuubara otoo ta'ullee yuutuubara guddaadha. Hangafa Oromoo jechuun ni dandeenya. Kanaaf akkasuma hundi immoo isaa laafa jechuudha dhugumatti. Hedduutti akka nama gammachiisa Saayidooni. Kaka Fatiyaan waa hedduu dubbattee jirti. Maaliif nama keenya kaname waa'ee nama keenyaa kana hoolaallee namni keenya kun si ijaaruun deemu, si diiguu deema. Maaliif si diiguu deema? Tokkoffaa yoo jireenya gaarii keessa jiraatte jireenya mi'aawaa, jireenya akka dammaasa yoo argan garamiin balleessinuu, garamiin diinuu, garamiin addaan baafnu, garamiin booressuun waan akkasiisantu sammuu keessatti kalaqama nama keenya. Naannoo fudhaa yoo gaarii tokko fakkeenyaaf biyyuma keessatti illee namoonni biyya keessaa ugaadha agartan taate amma ollaan kee yoo gaarii ta'e jibbaa baay'ee waan yoo sitti baay'ata. Si jibbu kama duraan si jaalatu si jibbaa kama duraan si kabaju si xiqqeessuuf yaala. Maaliif ree ati isaan bira kuuttee jirta waan ta'eef. Qabeen oduun taane jaalalaan waan qabduuf bultii jaalalaa keessa waan jirtu bakka si inaafuu si hamachuu waan akkasiisanii kun hin barbaachisu. Kun maaliif hin barbaachisne? Wal waanyuun hin taatu. Namoota lamaan maatii jaalala ta'e jaalalaan jiraatu keessa jidduu maaliif seena? Wantoonni akkana kun abadan gonkumaa hin taatu. Maaliif jettanii? Namni wal nama jaalateettan diige bor bultii isaatti diigama. Inni bari Fatiyaan amma of agarti. Bulloo shawuu jedhamu hedduu fakkeessaa ture. Nu dhugaa seenee turre. Wanni inni haasa'u viidiyoon inni hojjetu
hedduu fakkeessaa ture. Gaafa Bakaree fi abbaan mana Saadaatu wal lolanillee dura ufumaa diigee ergasii dura ufumaa ijaaree ergasii ufumaa diige. Akkamitti eekka inni namichi sun itti fuudhe hin beekaa, akka inni namichi san jaalate hin beeka. Ammallee immoo murtee waa'ee Fatiyaa kanarratti immoo murteeffatee jira. Murteen inni murteeffate dhibbumaan dhibbatti akka waan Bahaariin illee fuudhuu hedduutti harkaa qaba. Maal harkaa qaba? Waan kana boru arguuf teettanii jedhee murteeffate. Yaa uummata kiyya lakkii waan akkanaa kun hin taatu. Waliin deeginaa wal ijaaraa. Uummata Yamanii maatii jaalala. Jedhamitu baroota jaalalaa kan namni hundi ittiin beeku keessa Yamanii warra wal kabaju, warra wal jaalatu Yamaniidha. Garuu amma akkasuma viyuun isaanillee gadi bu'aa jira. Hojiin isaanillee gadi bu'aa jira. Duraan dubbii dhugaa irratti hojjetan. Maaliif amma immoo dubbii lallaaqa'u. Akkasumas amma fakkeenya nuti waan namaa yaani fakkeenya oduu namaatirraa fuunee bal'ifannamatti inshaallah mootu hin taatu waan kana. Nuti mootu waan namaa kana waan namni sun xiqqoo viidiyoo jirraa fudhannee fakkeenyaaf waan namni sanirra haasofna malee amma jarri akka duraanii miti jechuudha. Boorofte Yaman. Dhugumatti hedduu boorofte. Rabbiin immoo taliila haa godhu. Maaliif achi keessatti haati ilmaan sadii daa'ima sadii gattee mana Arabaa dalayti. Yaani wantoota hedduutu deddeemaa jira Yaman san keessatti. Ala kulli haala nuti. Wanni nu gochuu qabnu dhugumatti namarra ijaaruu malee akka diigaan baranne, wal kabajuu malee akka jibbaan baranne, wal jaalachuu malee akka jibbaan baranne. Mana namaa diiguuf, bultii namaa diiguuf, bakka jaalala akka jaalateef jaalala. Diiguuf hin fiigina. Intalti immoo dubbii namaa mana namaa keessa seenuuf deemtu maaliif hin taatu jechuudha. Maaliif dhiirrillee dubartiin kan ofiis jaalate oduu si jaaladhaan taane qonni ofiis jaalatetu caala waan ta'eef asumaan har'aa iddoo tana maaliif isin fidee iddoo tana bashannanaaf deemne iddoo tokko sakraanni itti argamanidha. Iddoo tana namatti toltu baay'ee tokko kan namatti toludha. Garuu isaan as keessa fidee kan hin beeku malee kun olaala karaa sirra deemaa jirani. Isinitti mul'atudha. Wala iddoo makiinaa ispoortii itti argamudha. Iddoon kun jechuudha. Hedduu bakka bakkeen kun ana bilbilicha saayilentii godhe malee bakkeen kun muyaani bakka muuziqaa uumamatu jira, kilaasikaa akkasiitu jira malee bakka baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Ajaa'ibatti namatti tola. Kanallee isinillee akka asiin bashannantanii namoonni makiinaa bitachuu barbaaddan akka bitattanii akkana kun eenyu jedhama kun hundinuu maqaa adda addaan qaba. Walaan baay'ee namatti toludha. Das nama jedha. Dhugumatti yeroo tokko gizee gadi baatee iddoo adda addaa deemtutti sammuu keeraa hagootee hatta yeroo jara wajjin deemtu ati firii taatee deemta. Maaliif wantoota waa hedduu argita waan ta'eef ani sararatanyaadhaan akkasii dheettee of ilaaluu qabdu, mataa of jala ilaaluu qabdu. Firii taatee deemuu qabda. Maaliif bakka bashannanaa baatee bashannanta akkuma keetti jechuudha. Akkasii akka jaras ta'uu baattu akka keetitti isin jechuu barbaade. Isin jechuu barbaade hordoftoota kiyya dhugumatti bakki kun as keessatti waa hedduu argitanii waa hedduu bakka hin jiraa miti. Akkasii isin jechuu barbaade garuu waraabne malee kanaa miti duuba booda kun filfiitii ani taa'ee waraabu garuu duuballee akkasumatti jira. Bakka iddoon guddaadha. Bakka baay'ee namatti tola jechuudha. Dhugumatti baay'eedhas nama jedha. Qabeenyi habaddu kunoo akkatti warroonni miliyeeraan kana fa'aa bitee dhuunfaa borumoo keessumaa taa'aa bara. Dosa dhaqaan qotatiin fa'a beekamu. Akkasii isin jechuu barbaada Wallaggaa akkatti deemnee janaa fataa ofirraa jennee haga tanallee waraabbanne har'a viidiyoo irratti isin hojjannee isin jechuu barbaada. Kabajamtoota kiyyaa isinillee itti booharaa silaa bakka kanatti kilaasikaara hidhamuu qabaayyuu garuu ani sodaadha. Kilaasikaari hidhuu dhugumatti sodaadha. Maaliif baay'eetti sodaadha. Kanaaf viidiyoo kana laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yoo yaada qabaattan koomantii nu barreessaa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Itti bashannana zanaa itti jedha fataa itti jedha baay'ee namatti tola dhugaa dhugaa iddoo takka bareeddi namni kun footoo wal kaasa maal jedha.